Akkam ooltan dhaggeeffattoota miidiyaa FNM oduu gaggabaaboo guyyaa irraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Oduu waliin ani Taaddasaa Lammaati. Maanguddoon bofa to'atan kaaba Keeniyaa keessatti kan argamtu Marsaabeet keessa bineensonni lo'aan keessattuu bofni baay'atu. Bara 2016 namoonni bofaan ciniinaman dabalaa dhufuu isaarraa kan ka'e jiraattonni sodaa qabaatan ibsanii turani. Uummanni nagaan akka jiraatus fi bofoonni naannolee akka hin ajjeefamne kutaalee Marsaabeet keessatti cirrii giddu galeessaa jira. Guyyaa kamiyyuu bofa mana namaa seenuudhaan fudhatanii gara bosonaatti deebisu. Namoota ilbiisa kanaan miidhamanis ni wallaanu. Bofti gosa isaa keessaa tokko ajjeefamnaan haaloo ba'aa amantaa jedhu hawaasa keessa jira. Saayinsiidhaan mirkanaa'uu baatus cirreeyyiin kaawwantii Marsaabeet keessatti kan argamtu amantaa hawaasaan kun dhugaadha jedhanii falmu. Naannoo Sakkuu keessatti jidduu uummataa fi bofaa kan jiru Abbaa Duubaa Xachee kan jedhaman ogummaa isaaniitiin wal qabatee doktoroonni fi uummanni naannichaa Dr. Duubaa jedhanii waamu. Naannoo Sakkuu keessatti jidduu uummataa fi bofaa kan jiru Abbaa Duubaa Xachee ogummaa isaaniitiin wal qabatee doktoroonni fi uummanni naannichaa Dr. Duubaa jedhanii waamu. Abbaa Duubaa Xachee eenyu? Abbaa Duubaan godina Booranaa Eedaritti dhalatanii xiqqeenyaan gama Keeniyaatti dhufanii achumatti maatii horatanii. Guyyaa guyyaattis namoota wallaanaa fi bofaan manneen nama keessa seenan fuudhaa oolu. Halkan immoo ijoollee isaanii guddisuuf waardiyyaa ta'anii hojjechaa jiru. Cirrummaan kanaan namoonni maallaqa fudhatanii jiraatanis aadaan keenya kan nu hin eeyyamu jechuudhaan bilisaan hojjetanii uummata isaanii tajaajilaa jiru. Daamrii fi dhalat Siiriyaatti gamoo jijjigaa jalaa baraaramteerti. Haati daa'imaa kanaa kirkira lafa Tarkii mudatte daqiiqaa muraasan booda ciniinsuun kan ishii qabate yoo ta'u erga deessee booda lubbuu ishii darbee jira. Firri tokko akka dubbattetti abbaa obbolaa afurii fi adaadaan daa'ima kanaas lubbuu darbaniiru. Viidiyoon diraamaa fakkaatu nama daa'ima baatee tokko agarsiisu. Daa'immanis caccabaa gamoo Jindres jedhamu jalaa yeroo baafamu awwaaraan haguuggamtee turte. Hakiimni hospitaalaa Afriin daa'imman kun itti geggeeffame haala tasgabbaa'aa keessa jirti jedhe. Gamoon maatiin daa'ima kana keessa jiraatan kirkira lafaa maagniitidii 7.8 qabuun gamoowwan 50 jijjigan keessaa isa tokkodha. Iddoon Injiris jedhamu kanatti daangaa Tarkii siqteetti kan argamtu yoo ta'u mormitoota mootummaatiin qabatamtee jirti. Dhaggeeffattoota miidiyaa FNM oduu guyyaa irraatii qabanne asuma irratti goolabnee jira. Sagantaa biraatiin amma wal arginutti nagaan nu tura.